guyyaa Oromootaaf hedduu rifachuuti guyyaam gammachuuti jenna jechuudha. Qabsoon hin duune Haacaaluun dus qabsoon itti fufti. Haacaaluu diinota gartee magaalaa Finfinnee keessatti diinni ajjeesa jechuudha. Diinni ajjeesa siif achi hajuuti diina naftanyaatti fi naftanyoota gammachiisuu warra barbaadu ajjeesa jechuudha. Kanarraa alaa naftanyoota Amaaraa diina keenya inni duraanis ammas خان الرز دين خينيا بروز دين خينيا جي دين خينيا حجيس مالي خبراتي تيجودا خنا هوجا جنو ولي قلت بيجتي تناقا موتوم أنا خيدو حالا خنا موتوم مانكو بانكا بوچو وانتانه إفتل ليكو بقباتون جراتو باتو منجسين أمو ورا فيرنا سنياتا قوتو دفا خنا جيسه نفتنيوتا إني أمانة شور لكن موتوم أركا خيسان كابويتشر أكان كم نهجي دان أمتا أغار سيسو فدين أمتا رومودا تكان قوتامنه ويا مرا دو هدامو أجيفمو من هداتي قباني دون أمتا خينيراتي عادات هاتا جرتي عادان جرات شورا تغمچون جراتو دا نوب بكاقبوف ويان هيري كارا هاتي فايدونه قبسو خينيا بكانگاو فيوميو أكا خانو أمتا خينيا بيامن ساقونا خيريرا قبسو خنا بكانگاو خن بيا خيسا خبيالا هندينو ummanni Oromoodha soso'ee qabsoo isaatti tifsiisuu qaba jechuudha. Haacaaluu hundeessadha jayna. Haacaaluu hundeessadha beekaadha. Beekaa keenya diinni fedhu jabaa keenya diinni fedhu kanumaaf mala godhanii tooftaa adda addaatiin ajjeesaniif kanuma jechuudha. Waan kana ta'eef jecha namni kun jayna Oromoodha qofa osoo hin ta'in jayna sabaaf sablammoota dhugaa ifatti baasu waan ta'eef wayyaaneen hin ajjeefne gaafa wayyaanee keessallee qabsoo qabee maastar pilaanii magaalaa Finfinneedhaa sasaamisaa lafa biyya Oromiyaadha magaalaa Finfinnee akkabaabirraa saaman hundaafu pilaaniin akka hafu akka godhe likki singalchin Abbaay Tsahayyee faan khajaan likki galanii Tigraayitti akka galchan godhan mata duree keessaa inni tokko jechuudha. Waan kana ta'eef jecha arras tooftaa diinii nurratti baas arran dhaabbata adda addaa mootummaa adda addaa keessa jiran akka giddeetatti khalaqinameef aangoo hogga qabate bootaa magaalaa Finfinnee akkabaabidhaa dachii Oromoo saamuu miliyoona meeqatamitti gurgurataadha haan itti jiraataadha hundinuu alaa galan warreen alaa galan har'a akka qaamni iitatti gartee iitan kun hundinuu gaafa alaa galanis ni garraa arras ni garraa jechuudha. Bakka adda addaa jiraatanis maallaqaa fi damooza mana argatan malee dachii Oromoodha kutatanii hojii dalaguun isaanii aadaadha jechuudha. Warreen saamtonni kun zalaalamuu lafa Oromoo saamnet akkanatti itti gabbannee ilmaan keenyallee ta'e hambifna jedhanii naftanyaan Amaaraa ta'e inni halee diina keenya arra diina keenya borus diina keenya jechuun hundinuutti waan qabsaa jiraniif yaa Oromoo matuma keenya jecha walii gallee qabsoo keenya ta'amma harkaan qabdu sanas tamacarrashaa akka taatu rabbiin waa godhu Oromoonni walii galaa Oromoonni qabsoo qabaadha. Haacaaluun hin duune qabsoon inni oofaa jiru bakka geessi qabsoon kun matoora qabsoo Oromoodha duuti isaa ta fuulduratti ooftu malee ta duutti beektu akka hin taane yoomii haa qophoofnu diinonni nujjeese jaynummaa isaanii jechuma keenya irratti haawultii dalagatanii nuyi kadu'e isaanii kan hojjeese nuti bilisummaa keenyaaf bilisoomnee biyya keenya irratti haawultii dhaabbatu qabu nuyi malee nu fixanii haawultii biyya keenya irratti dhaabbatu hin qaban. Waan kana ta'eef jecha ummanni Oromoodha kara hundaan qophaa'ee diina irratti diina saaxil baasuudhaan har'a diinonni tokko kam jaan namicha Aluulaa Mokonnon jaal Hatigireedha tana dura waa'ee laga Abbaayyaa kana aqxaacaa qayyaruudhaaf waan haaraa tokko dhufe jedhaniitti naftanyoonni Amaaraa nu ajjeesanii dhugaa jiru haaduudhaan warra Tigree kana dalagaa jiran. Tigreen maalirraa Finfinnee keessa arra Tigreen biyya Oromiyaadhaaf kan dhaaddataa jiru kan Oromoo saamuudhaaf dhaaddataa jiru kan naannoo Finfinnee akkabaabidha naannoo Finfinneedhaa zuuraa isiidha kan hundaa'u saamaadhaa ka jiru kan aangorra jiru akka dirqamatti mana fudhatu bootaa Oromiyaarraa fudhatu uummataaf odoo haasaan kafalle daba kanaa dalaganii jiran warra magaalaa Finfinnee keessa dalagan kan kibarraa qabee hunda isaanii dhiibbaa irratti godhuudhaan Haacaaluu hundeessaa osoo hin dura jiruun ajjeesuu fedhan isaan maal jechuudha. Bootaa hektaara 10 akkamitti argatee jiran hektaara 1000 argatoo maaltu isaaniin ga'e ummanni kun nama keenya xiqqishoo bootaa argatee waa jaarate mana bareedaa tokko nama keenya irratti argan jiraachuun fedhan maaliif naganni isaanii biyya Ameerikaatiif Awurooppaa fi biyya Ruqum Siraaqii Jaappaanillee yoo deeman galii ka Oromiyaa argatanii abbummaan fedheen argatan Finfinnee ta'aniiti warra isaanii haala jiruuf achitti waa jaarsisan malee
jechi oromoodha ikhtaarata kudhan shan afur diidama hadibba fudhatullee ni jira bakkoota adda addaatti maqaa investiitiin kanneen deebi'anii gurguruudhaan maallaqa kifedhettuun arganne achi argatan jechuudha warri zammaan tana aangoodhaaf oriyaan warreen adda addaa kana maqaa amaaraatii fi maqaa finfinneetiin hadaraa jedhanii oriyaan hundinuu lafa oromiyaatii fi oromoo saamanii akkamitti duroomne akka abalu duroometti akka lafa oromoo abalu gurguree duroometti duroomne jechaadha warra qabsoo qabu waan kana ta'eef jecha yoomuhu ummanni oromoodha ala keessa hajiran hundinuu sosso'ee qabsaa'uu qaba arrallee kiiniyaa kana keessatti illee poolisoonni fiqaadan fudhanne fiqaadallee maggaafannaan koraanaadha maali jedhanii haajani malee ummanni keenya hanga uummiseessatti kararra bahee hiriira ba'uudhaan qabsoo adda addaa agarsiisuudhaan diinota abaaruudhaan hedduu sosso'aa jiran fedhalaan dargaggeeyyiin warreen matoora adda addaa oofanis hiriira keessatti hirmaatanii qabsoo adda addaa oofaa jiranii milkiin ta'u uummata oromooti nutillee yoomihu ammas borus ni qabsooyna kana qofaa miti Ichaalu hundeessaa eda zaa sadiif nusatti du'ee jiran hinduun abbaa qabsooti yoomuu qabsoon isaanii jiraatti hojiin isaan wajji jiraata ammaan tana gaa dafee karaa amboo akka deemu godhanii jechuudha inni master bilaanii qof dura osoo hin ta'in dachiin qubsuma buchuudha tapha addaatti hin jiru maalan jira hajee taphate faa hunda keessatti tapha kanaa fi kana maqaalee hin dhiisu kanaa fi kana jee himee qofa gabaabsuu hin danda'u warri itti master bilaanii balleessuudhaan qabsoo tana warra diinaa khalikii singalchina likii galjaanii galanii akka Tigraay deeman abbaa isaa ayyeefaa hunda hagodhe mataan isaa angafa qabsoo teenyate jechuudha. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Magaalaa guddoo Oromiyaati kun haqan kaadamne. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaatiif dhaabbanni tokkummaa Afrikaatiif addunyaallee dhaabota adda addaa keessaa qabaa mirga qabuun qabaatan federaalli keessa taa'uu mirga qabaa. Ammoo waan katamaa Oromiyaa Finfinnee waan ta'eef jecha hatti nuti dhumus Finfinnee fi malee Oromiyaa fi malee waa tokkoo fiiti jechuudha. Ummanni Amaaraa kun ummanni Oromoodha naannoo ofii beekatee Finfinnee fudhatuuf deema. Dabreetis Dabuubiin bakka afuritti adda baate Geedoon ammoo bulchiinsa addaa ta'uuf deemte Walaayitaalleen murtii dhaluu kana ni argatan yeeyolan. Eega kun kana ta'e kun amaa fi warri Walqaayitii fi wal Oromoo Wallootii fi karaa hawwiidhaa kana zoonii hawwiidhaa karaa Goojjam kanaan matakkalitti kan jiran kun ummanni hawwiidhaa kunfaan hundinuu kiraas gadi barbaanna malee nuti bulchiinsa zoonii Amaara jalatti feenu bulchiinsa mataa keenya barbaanna yanii qabsoo irreen jechuudha. Kun hundinuu Amaara maraachati Oromoo jeesuun jayna kana jeesuun waan isaan gammachiisu ta'ii maallaqaan warra itti dhaloomina qaban ajjeechisanis warra itti dhaloomina qabachuu warra biyya bulchuu wajjin ashaaxirii dalaganis ofii jeessanis ajjeesan isaanii jechuudha. Haduuna Oromiyaa lalistuu tana maaliif itti jiraatan jenneen amantii isaanii ortodoksii nurratti fe'anii Oromoonni ortodoksii qabaatus akka Oromoo qabaata malee isaan jalatti meeshaa isaanii ta'anii addunyaa fi biyya keessatti maqaa amantiitiin fe'an irra fe'anii nu gabaroonfatuu hin dandan. Ummata kiristaanaa keenyas nuti ummanni islaamaa ummanni waaqeffataatis Oromoo hajiru bira dhaabbannee qabsoo teenya karaa amantiitiinis mirga bilisummaa amantiin qabdus argannee kan islaamaa kiristaanaa waaqeffataanis akka Oromootti jiraachuu qabna jechuudha. Fuuldurallee Oromiyaa keessatti dhimma amantii hundaa'uu ijaarannee hoggan kana juga musliimoota saba adda addaatis wajjin taanee kiristaanota Oromiyaa keessa jiru kan Oromoo wajjin walii galu kiristaana Oromoodhaa beekamuu qaba. Bilisummaan siyaasaa fi diinagdee fi bulchiinsa fi dhimma hawaasaa barnoota fayyaa fi kanatti mataa ofii hin dandeenye bilisummaan amantiin keessa ittiin bilisoom sabni tokko siyaasa fi diinagdee fi bulchiinsa ofiitiin yoo bilisoome amantiinis bilisoomuun dirqama jechuudha. Amantiin maletti bilisummaan siyaasaadha. Siyaasaan amantiin maletti waan hin taaneef kana hundaa'uu qabsoo qabuudha qabna jechuudha. Jaynichi kun ammaan tana akkuma jarjaraan amboo akka deemu oofan kana jayni ummata ambootis gartee sosoonsa ummanni Oromoo martinuu godheen bakki inni itti qabsaa'es asii bakki itti du'es amboon dhaltee jayna kana Oromiyaadha Oromoodhaaf kennitee Oromiyaaf dubbata malee jayna Oromoo maraati malee jayna amboo qofaa miti. Inni hatti qabaramuu qabus yoo guyyaa barbaachise isa kabajuudhaan addunyaan hundi beeytee kabajaan awwaalcha kabajaa nama tokko godhan kanneen akka amma tana dura du'an jaynoota keenya akka Jinnaar Waaqoo Guutuu agarii Tulluufaa Maammoo Muzammilfaa Hayilemaaraan Qixxeessaa fa'aa warra afooshaa Oromootiin gurmaadhaa ture walda macaatuu lama kana keessallee jaynoon akka Taaddasa Birruufaan jaynoon akka agarii Tulluufaan kadu'an
awwaalchi isaanii hin beekamne jechuudha. Namoota xixiqqaa xilaa'uun gasatee falleen akka jayina tokko beekame maaliif afaan amaaraatiin waan taphatuuf amaaranyaatiin waan haasa'uuf jechuudha. Kana waan ta'eef jecha akka jayina tokkoof jayina biyya ufiitiif wareegamee tokkotti qabriin isaa eessatti finfinnuma keessa ta'uu qaba. Kanumaa fi amboo ga'ee jayinoonni hundinuu falmee waan deebiseef. Kanas har'a boru guyyaa agarratti awwaallaa osoo hin ta'in guyyaa barbaachisaa ta'e koomiteen dhugaadhaa ta'e dhimma qorattu hundooyitee icaalu guyyaa itti qabaran murteessanii jayina tokkoof gaggeessan godhamtu gaggeeffamtee Oromoonni hundi kan fagoo jirus ijaan argaadhaa hagurraan dhagaadhaa kabajaan akka qabarannu ummata Oromoo hundaaf yaadan kennaa maatii isaatiif dhaloota isaa hatti aanu hundaaf baga Rabbi sinaa sabbarsiisuun jaanii nuti hundinuu Oromoon isinii wajji jirra warri ala jiru keessa jiru qabsoo teenya kan matoora qabsoo fuula duratti oofu du'is isaa akka ta'u hawwaadha ummanni Oromoo hundinuu bakka jirtanitti akka sossootan kana isa hajjeese nafxanyaa fi meeshaa nafxanyaa gammachiisuudha warra akka meeshaatti hojjetu malee kan biraatiiti kijibni Tigraay maarree isaan jan haala siyaasaa qayyaruuf waan ta'eef jecha qabsoon Oromoodha itti fuftii jayinoota keenya hajjirus ni eegganna hawareegames ni awwaalanna qabsoon duuti isaa kun matoora qabsoo keenya fuula duratti ooftu akka nuu ta'u hawwaadha yeroo biraa walitti deebinaa gaarra haasaa kana dhimmuma isaa kana irratti dubbatuuf seenne nagaan jiraadha guyyaa gaarii wal nu agarsiisu.